Hafuura kana nama fageessa. Rabbi jedhaan irra fageessa hafuura kana barbaade. Bayin baata. Rabbi sodaadha. Rabbi dawaa kennaa ciis dawaa kennaa. Ciis mamti. Ciis akka kanarras. Anwarra ciis dawaa barbaadu. ciis barbaadu. Qabii ciis abdeettaa fayyaan gawwar nungul. Qabii cuman. Qabii dirquma ciis. Fatti jabaadha nagartu. Qabii ciis kuno. Achi kayti jira gidara kayti ciis. No makana kabura dabdee Hafuura kana fageessa Rabbi. Mucaan mukaa mucaan bineensaa wajjin fakkaatti. Kana jalaa baasi kana jalaa baasi. Jalaa baasi. Kaas jalaa. Look, bismillah. Obaas. Deegaa shanii fi gaggabaa amma chips deegaa shanii fi gaggabaa. Eegi nam tokko jala. Chips deegaa shanii fi gaggabaa. Bismillah. Hijira lubburan. Salas. Mega gabe ko shi ne ya. Idan fahimu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi mucuhan rafa yisiyat ya Rabbi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taas bentar. Agartee micinqii kan keessuuf Summaan kan kee yoom dhaabbattisa? Afiyyaan dura ofii taa'e. Osoo obboleessa kiyya ta'e illee akkanuma goota har'aati. Abdi. Abshir. Abdi, abshir. Maal ta'e si? Mantaan. Maal? Takkan taane ni. Mantaan. Masal ko. Wah. Abdi, mantaan. Hah? Bismillah. Mantaan. Maal ta'e si? Mantaan. Eessa jira? Mubaarak? Aywa. Mubaarak eessa? Dawalleen kennaafi. Na beektee anuma na beektaa garuu. Yaa aboo mana san shayxaana kanaan fiddame rabbii keessaa dhuti. Abshir sheetaanati, abshir. Amma dawalleen biidee dawallee si kenna. Atoo. Fayyee jira. Ha? Abdi. Fayyee jira. Dawaa kanan kennaa. Akkam nagaa qabdaan immoo fayyitee? Dawaa kana laal. Dawaa kana. Waasila. Fayyadamuu qabdatti. Waasila. Siiriin abbaa keessatti dawaa kana. Maal ta'e dura maal ta'e natti maal dura xiqqoo namatti waasitti godhe. Adila abshir maal ta'e malee. Jechuun maal asii godhare? Amma xiqqoo si rukkubee abdi. ati dhukkubeeti. Naasiif haamsee xiqqoo si rukkubeeti. Akka inni jiraame akka waan siirii si godhaniiti sheekallee finnee amma sirraa waa hundaa'us fayyinee jira alhamdulillah. Abdi rabbi wajjin siirii kana baarite. Ati erga yoo miti alhamdulillah jechuu jalqabdu. Siirii kana duudaati. Mee kan munaa gaafadhu. Fayyaa keetiin argeetan alhamdulillah ji. Ati yoo kana gurguratte. Eenyu? Ati. Ansin gurgurre ana kan lubbuu keessi baasee. Ati dhugamatti yoo sheeka taate uummata kanaan wajji teetteetiin si fayyise naan jetta. Namuma isaan fidee gaafadhu. Eenyu na Ana fide kan Mubaarak na fide. Mubaarak. Tamam sin tuqura kun qabayyee. Mubaarak ama ana kan namni fide Mubaarak. Ana dhagaa. Ana gaarraatti yookaan isu sodaadhee yookaan maal ta'eef miti si gartee keessirraa fagaadhee jiraataa ture. Ayyee. Ammallee deebiftanii manuma kanatti. Isa sirraa nurraa fahami ka waan mana kana si finneef akkaataatti si finne nurraa bari ka. Mbeeku gaa'inna. Gaafa san waan feetan nagootanii mi? Waan feetan nagootanii bara. Waan Atillee feetan na nagootanii. gurgurattee na faffalaxxanii kunillee ishee maqaa rafiitiin isinii kakkaadha waan isaan na godhan. Ani sheeka taatanii ilmi rabbii qabattanii Kamtuun na baasa. isin biratti kabajaa teessanillee
kabajaa namootaa qabuufillee isin biratti waan takka gochuullee hin barbaadu ijoollee kanaanis wal loluu hin barbaadu. Garuu dhugaa jiru yoo isin himuu feete kuni hagana jechaa gala. Eshi aan ajjeesuyyuu rabbiin na fayyise deebi'ee rabbiinu nama sirra humna qaba jedhee yaadu. Humna yoo irra qabaatteyyuu yoo jalaa callifte ajirri guddaa qabda akkuma jedhe sana anillee san hin goone hayyee dhiigni na dhiisan garaa na nyaatee miidhamnaan mucaa kana irraa kafala. Deebi'ee mucaan kun jaartima isaa takkaan bitame bakka hin taanetti natti dhufe asiin nagale waan inni jedheen illee beekuu baadhu amma yaadatuu baadhu jechuun garuu inni na biraa ba'uu fi daqiiqaa lamatti mataa kiyya kana na faffalatanii akka malee na godhu takka taate gaafa san illee rabbi na baase. Isin galee eeshii jedhee ijoollee tana miidhuu hin dadhabne asillee irraa fagaadhe nagayaan jireenya kiyya karaa gubbarallee ta'u jechuun jiraataa ture. Garuu amma deebi'anii yeroo mana kana keessatti ammallee jireenyaa na godhan akkami gaafii. Nuti mana kana hamtuuf Ayyaana si keessa Ana harkaan na qabate mubaarak Sin qabatu rakkoo qabu. Dhimma takka sirraan qabu. Ilaalu dhaggeeffadhu ani kabajaa ishee Hamtuun nan baatu dubaara kabajaa ishee kan qabaattu. Dhaggeeffadhu abdii keenya. Wanta qofaa kanarraa barbaadduun seeraa fedha. Takkitti waan akka kanarraa baruutuun barbaada. Wanni hanga yoonaas jala dhaabbadhee dhugaadha. isin galatooma. Dhaggeeffadhu abdii keenya. Waan takka sin dhaggeeffadhu mubaarak. Ayyee mubaarak isi. Jari lachuu. Ani amma Eenyummaan fayyadoo hunda haasa'ee har'aa fuudhu. Ani suuta haasa'e sana kana callisiisa. baga na miidha rakkoo takka hin qabu. Qodaa tooraa jennaan rabbi keessa jiraa. Rabbi keessa jiraa jedhe. Ani isaan na miidhaniif homaan ta'u. Alhamdulillah arras hin fayyee burillee rabbi jira gaafa lubbuutti hin fudhadha rabbi jedhe. Ati laal rabbiin biratti dawaa kana argitee siree abbaa kana yoo sitti godhan ofii eegi siree kana fayyadamu. Tolchi fayyadame siree kana sirraa balleessan. Siree abbaa kana yoo sitti godhan dawaa kana laal jabeeffatu dawaa kana ganama galgala malikibsi. Tamam ammallee fayyaa billee si taate tamam. Ati wanni amma qodaa itti buran jennaan rabbi keessa jira haa jettee akka itti jalallee inni kachiisa waan kana akka ittiin deemine amma zarii taate. Anamma tokkoffaa dhugaa dubbachuuf sheeka. Dhugaa dubbachuun firummaan balleessu. Ani baay'ee miidhameera. Garuu guyyaa takka miidhaa kiyya sanii jedhee isaan miidhuuf yaadeen beeku. Sababa isaan hin miidhu jedhe barandaa galaa ture. Osoo barandaa galuu garuu na barbaadaa tura. Wallaalee miti. Miidiyaa kanarratti arguu dadhabeeti miti. Tamam. Bilbilli kee eessa jira? Bilbilaan qabdu gaafa shaararraa si finnullee. Achis si jalaa fuudhan. Bakka ati galtutti si jalaa fuudhan bilbila hangee. Shaararratti. Ati bakka jiraattu ni beekta. Bakka jiraattu beekta. Bakka nuti irraa si fuudhan ni beekta. Bakka saree fi gartee baashoon faan gartee kumamaa keessa kushaasha keessa waa barbaada. Bakka san galta malee. Xuriin achitti si fixee jireen achitti si fixee. Asii miti kunoo shaaraa isaatiif inni seet. Shaaraa isaati leellu agarree barbaanne. Sheeka. Mataan tuqamee jechaa dhageessanii hatta mana hakimallee geesse. Amma maal seetan sheeka dhiifamallee naa godhaate. Amma telefoona kiyyallee hin jiru. Nama fayyaa qabu bitata telefoona. Ati amma ishii fayyaa kan kee argannaan telefoona ni bitata. Eshi mee sheeka mee amma mucammaan kun telefoona kiyya hin fuunee gaafa duraatu na doorsisaa turani. Kunummaanuu hin fuune mee akkamitti amanatama? Ana karaate ana qabachiisee kakachiisa. Silkii kan kee dhaggeeffadhu abdii. Silkii kan kee. Amma inni irraa quba qabu hin jiru. Gaafa si fidullee silkii kan kee. Amma na shakkuu jira. Abdallah. Maal shakkaan jira. Abdi ati laal fayyamtee shukuriitti gooti dawaa kanallee naa uladhuuti dawaa kana argitee xaara uladhuuti hammaa maleessin tamam kanallee immoo asuma keessa kaa dawaan xiqqaa ta'eef ganama nu qibsituu fi galgala qibsituu mee jira kanallee asuma keessa kaa dhufeeffannuti kan ammoo kaa uladhu kan argite ganama xaara malee wanni gurguraati xaara malee deebii hammaa maleessin tamam akkasitti fayyaa ta'etti deebita inshaallah sirkillee abshirsiimu yaa bitan sirkillee. Kiyyaan kennaaf silkii Namni fayyaa qabaate. Amma immoo ati akka ittiin deemne quraana akkasii keessatti Kuna quraana keessan achi kaa'edha. Wanni utaala jeetiin quraana irra dhaabbanne jedhee achi kaa'e. Muumin. Maashaallah. Yusuf ati
Inka katta tamma katta. Akka ittiin deemne waan rabbite jechuudha. Maal akkan ittiin deemu? Akkuma sirii kan ittiin deemneti. Ganaa sirii kanatti. Ittiin deemu. An sirii kana jaaladhee deemiti. Beeketti illee miti duraan. Ani isa kana ittiin Kakatu qabdama. Hullee nan fedha. Maal Siifii- jennaan sirii kana argaa sirii kana durillee hin jaaladhu. Waan kanallee takkaa godhee hin beeku. Hangana inumaa sirii kana itti deebi'ee hin godhu maqaa rabbiiti. Maqaa rabbite. Mubaaraka tilleesi. Ati silkii isaa argitee mubaaraka. Silkii abdiimu. Sheekh ani isa kana silkii isaa dhiisee fayyaa isaatiin barbaadee as fide silkii isaa irraa Mubaaraka mattee kakattaa. Ni kakaddaan quraana qabee Kakadhu. silkii isaa hin fuune. Hin fuune silkii isaa. Hin fuune silkii isaa. Kadhu muraana isaa. Kunoo quraanaan isinii kadha hin fuune silkii. Abdi akkana jedhama. Ani tiyya rabbi irratti dhiyeesse ishee. Aywa. Ani alhamdulillahi. Nuti fayyaateetu dhaabbataa irra malee telefoona hin kee maal itti goone hanga mana haakimatti illee ofni sheeka haakimallee geessinee ta'u. Inni garuu takka quba qabu kana hunda takka Rakkoo beekamu. takka hin qabu. Dawaan fedhe kadhu marfee waraanitti baafti. Waan akka godhu bineen iddoo dawaan argate. Aywa achi booda karaa keessan dhufneenyi. Kun har'a kiniina uummanni nuu kanneen kana liqimsi jennee liqimsi jaaleen irraa furmaata takka hin arganne xiqqoo onnee saniif hirriibni nutti dhufe malee onnee tokko hundaa dhukkuba jaanii onnee saniif jecha hirriibni qaci'ee nu dhufe nurra arafe akkasiin alhamdulillah inni sheekaa barbaadaa turre waagasuu sabba wanni taane duraan hin nyaatu hin dubbatu akkanuma zimjeeta akkanarra hin rafu numa taaknatti amma immoo egaa akkama geessine onneen takka illee hin dhukkubdu irraa dhaabbatte kana qofaa jettan akkama zau jeetuma bakka nan tuqinaa Addatti baatee cammarte malee onnee miti jeetanii wanti addaddaan nama keessatti kaatee mataa hortii bire. Bakkuma bubbuloon itti dabalaa. Addatti inni dhugatanii irraa itti kaatee malee onnee miti waan onnee tibbuu waan mataa ta'anii jedhee sumuu sigareetti waan malee sanii onnee miti. yaani amma du'aayin shaayii wajjin Dawaa kanallee laal hin jabeeffattaa anamma Mee manallee amma dawaa kana sheeka. Kuni akkamitti itti fayyadama? kana laale kuni ka ulattu tokko ammallee kunillee laal xaaraan ulatta kana xaaraan itti hammaa balleessee kana jechuudha. Ishi kana ganama ulattaa kana galgala hammaa balleessee amma taaneen immoo dawaan kun immoo jechuudha kun immoo hin liqimsite siiri abbaa ta'e jechuudha simtuu kana liqimsite jechuudha. Ammoo yoo kawaa hajaa taate natti kooti maaraa diimtuu argitee Sheekh Abdurrahmaan jettee darajaa lammaffaa natti dhufte nama keessummallee maranaa eetti akka jetti. Inshallah bakka rabbi isin haa kabaju kabajamaadha. Ulfaa daa'ee bakka. Hundeen kana sheekha kan teessan. Bakka itti godha. Bakka itti godha. Fuudhaa ofirraa deegaa garuu. Ayyee jabaadha bakka argata. deemamee karaa nagaa Ayyeegaa rabbi isin haa kabaju kabajani.